Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessisu. Viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon gabaddee isinii dhiyaatee jira. Kan yuutuubaroonni hundinuu yeroo mara waan adda godhu qabdan yuutuub chaanaalii keessa yeroo banattanii itti hojii eegaltan waan kaataagorii jedhamu jira. Kaataagorii jechuun yuutuub chaanaaliin keessan viidiyoolee garaagaraa yeroo hojii itti eegaltan maamilli or sabskiraayibariin keessan wanni addatti itti isin beekuu qabu tokko ni jira jechuudha. Saniifuu maali kan jettan yoo ta'u yeroo hunda viidiyooleen isin hojjettan amma akkuma yeroo gabareen baadiyyeetti or qoteen bulaan baadiyyeetti ooyiruu isaa yeroo qotu waan wal fakkaataa qota. Ooyiruu takka waan wal fakkaataa yoo qote ooyiruu biraas akkasuma waan wal fakkaataa qotaa jechuudha. Saniifuu yuutuub chaanaalii keessan irratti addatti akka namni isin jaalatuuf addatti nama harkisuudhaaf addatti hojii teessan ta'ee beekamuudhaaf amma fakkeenyaaf viidiyoo barnootaa taanaan barnoota, viidiyoo fayyaa waa'ee fayyaa taanaan fayyaan kan wal qabatu akkasumas waa'ee oomisha nyaataa taanaan oomisha nyaataa ittiin adda baafatanii sirriitti kaataagorii gootanii beekamuu qabaatu yuutuub chaanaaliin keessan. Egaa akkamitti akka addaan baafatanii fi eessan akka selekshinii kana gootan ittiin isin agarsiisa. Gara viidiyoo kanaatti isin seenuun dura warri Astaayituu sabskiraayib godhin chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan sabskiraayib godhuuf akka yeroo hunda viidiyoon kiyya isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa jecha. Kallattumaaniin gara viidiyootti isinii seenaa. Jalqaba maal gootanii yeroo yuutuub chaanaalii banatanii biroozeruma barbaaddan irratti ittiin hojjettan maal godhuu qabdanii ispeesifik ta'ee kaataagoriin keessan beekamuu qaba jechuudha. Eessaan kaataagorii kana baafannaa yoo ta'an amma fakkeenyaaf chaanaalii kanaaf kaataagoriin baasuu deemee yoo jenne viidiyoo hundarrattuu kaataagoriin kan mataa isaaf danda'e jira. Saniifuu gama harka mirgaarra piroofaayiliin yuutuub chaanaalii keenyaa irra bakka jiru irratti kilik godhuudhaan karaa yuutuub istiidiyoo seenaa jechuudha. Yuutuub istiidiyoo irra seenneen boodatti haruma salphaa ta'een sitiingi waan jettuutu jira jechuudha. Gara yuutuub istiidiyoo erga seentaniin booda sitiingi waan jettuu jira. Maal dhaquudhaaf kaataagorii adda ta'e yuutuub chaanaalii keessaniif waan adda ta'e hojjechuudhaaf waan akkanaatiin hojjedha taanaan viidiyoon kiyya wal fakkaataa ta'uu qaba. Barnoota taanaan barnoota akkasumas oomisha nyaataatti taanaan illee oomisha nyaataa. Erga kanatti yuutuub istiidiyoo seentaniin booda sitiingi waan jettuu jira. Gama harka bitaarra gama garjallaa kana bilbila warri fayyadamtan hundinuu diskitooppii saayit bilbila keessan godhachuun dirqamata. Ergas booda waan inni agarsiisu kana hunda kan agartan. Gama harka mirgaarra sitiingi waan jettuu jira jalarra kanarra. Saniifuu sitiingi iddoo kanarra bu'uudhaan sitiingi yuutuubii chaanaalii keessanii seentanii jechuudha. Erga achi seentaniin booda karaa isin geessaa jeneraal waan jettuutu jira. Jeneraalii irra erga isin fide maal gootanii chaanaal waan jettuutu itti aana. Chaanaal bira dabartan. Upload default waan jettuutu jira jechuudha. Upload default irra erga dhuftan booda basic info waan jettuu jira. Basic info kanarratti asiin gad harkifattan amma. Kaataagorii or advanced setting jira. Itti aansee basic info ta'anii advanced setting jira. Advanced setting erga seentan booda kaataagorii waan jettuu jira jechuudha. Kaataagoriin ono isa kana. Isa kana amma fakkeenyaaf kaarenda akkas jira comedy, education, entertainment, film and animation, gaming jira, how to and amma waan adda addaa ittiin agarsiisuuf akkamitti waan solve goona. Muuziqii jira, news and politics oduu fi waan adda addaa, non profit dhaabbata NGOlee gargaarsa adda addaa, people and blog jira, social mediaalee garaagaraa irratti waan adda addaa waliif informi godhuu, science and technology, sport akkasumas travel and event jira, waan adda addaa jira. Sanii chaanaaliin keessan kana filachuun dirqamata. Yoo kanan filanne haruma salphaan milkaa'inni keessan ni ulfaata jechuudha. Saniifuu kaataagoriin addatti kaataagorii yuutuub chaanaalii keessanii beekamuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef kaataagorii kana filachuu qabdanii jechuudha. Upload default keessa dhuftanii basic info irra isin fidaa. Basic info osoo bu'in irra dabartanii advanced setting keessa seenuudhaan kallattumaan kaataagorii waan jettuutu jira jechuudha. Saniifuu kaataagorii kana amma yeroo jalqaba banattan nan jettaa. Saniifuu filachuun dirqamata. Erga filattaniin booda amma fakkeenyaaf asirratti maaliin hojjechuu barbaadu yoo ta'e muuziqaa adda addaatis ta'u muuziqaa, geemingii, edukeeshinii yoo ta'e edukeeshinii, barnoota, koomeedii yoo ta'e koomeedii waan barbaadan hojjechuu dandeessanii. Amma fakkeenyaafan edukeeshiniin chaanaalii kanarratti hojjedha yoo ta'e edukeeshiniin jaan ergaan edukeeshin jeen booda maaliin godhaa iddoo gama jalaa kanarra dhufuudhaan seeviin jaanii jechuudha. Seeviin jaan ganaa yuutuub chaanaaliin kiyya kun kaataagorii isaa beekamee jira jechuudha. Adda bahee jira. Waa'een inni hojjetu waan maamilli itti beeku edukeeshiniidha jechuudha. Saniifuu yuutuub chaanaalii keessan kaataagoriin adda beekamuun dirqamata. Yookiin taan
Subscriberiin keessan kan bakkayyuu irraa dhufu ta'a dafee viidiyoo isin gadhiiftan isin ilaalu. Viidiyoolee keessan yeroo hundaa'u viidiyoo hojjettanii yeroo baaftan mata kaataagorii mataa isaaf danda'e qaba jechuudha. Isaas akkamitti kan ammaan dura gadhiifne osoo kaataagoriin filatin viidiyoo gadhiifne akkamitti sirreeffannaa yoo jettan YouTube Studio keessa seentanii tuma karaa salphaa ta'een kaataagorii viidiyoo keessaniitis sirreeffattanii kan ammaan booda dhufu ammoo akka upload kaataagorii keessan kan filattan ifiif kaa'anii educationii godhiyeeti amma fakkeenyaaf kan educationii filadhee fi karaa salphaa ta'een viidiyoo keessanis sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Isa dhuftanii kontentii keessa dhuftan. Erga YouTube Studio buutaniin booda kontentii keessa dhuftaa kontentii keessatti aansuun maal goota mallattoo viidiyoon keessan listiin isaa hundinuu as jalatti irraa erga as jalatti irraa boodatti tokkoon kaataagorii viidiyoo kanaa tii murteessee hotte akkana dhufta la mallattoo qalamaa kana buuta mallattoo qalamaa kana irra dhufteen booda maal goota edit godhuu deemta jechuudha viidiyoo kana akkuma generally edit godhuu deemta ergasiin booda gata harkifatta jechuudha gata harkifatta yeroo takka bakka tanatti siimoor jee jira bakka inni raanfatina iddoo kana siimoor yoo gootan isinii fiduu danda'a gata harkifattanii akkanatti gama dhumaarra akkanatti kaataagorii waan jettu jira viidiyoo tokkoon viidiyoodha kaataagorii mataa isaaf danda'e qaba jechuudha akkasumatti saniifuu akkanatti kaataagorii viidiyoo or caption jaagoni kaataagoriin viidiyoo keessaniitis beekamuu qaba jechuudha saniifuu no kaataagorii waan jettu jira iddoo kanatti kaataagorii waan jettu kanas sirreeffachuun dirqama jechuudha news and politics jira amma yeroo ol baasu sanitti saniifuu video channel kiyya waan educational category godheef education yeenitiin deebee iddoo kanaan save godha jechuudha tokkoon video YouTube channel keessa jiruutis akkanatti category isaa adda baaftanii beekuun dirqama ta'a isin fayyadaasi subscriber keessaniif illee waan murtaa'aa tokko ta'a kana irraa viidiyoon keenya kanuma waan yaada qabdan comment irratti nu barreessaa akkasumatti channel keenyaaf haaree warri taatan subscribe godhuun dagatina like share nu godha like illee nu fayyaddi hedduudha waan nu daawwataniif galatooma jecha hanga yeroo itti walitti deebinutti nagayaan tura.